warra si fuudhaa si jaaladhee bilbila keenaa kenni natti toltee. Wallahi wa billahi wa tallahi qoricha kana ganamaa fi galgala yoo jaarsaaf jaartiin fudhatan jaalala ajaa'ibaatu gidduutti argama. Gurraan nan naga. Maal dhageesse? Dabasakeen jettee tiyyiti. Ashuma kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraatti walitti deebinee jira. Har'as viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo baay'ee ta'an isinii qabadhee dhufeetan jira. Ani qaxaleen keessan egaa isinii fan cinqamaa jira isinii galee. Maaliif gabarreen immoo chaanala kanaaf haala baataatan dafa subscribe godhaati maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha. Viidiyoo kanas hundi keessan nu like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Har'a haasaan isinitti dheeressuun qabu. Warra qabdan warra buna isinii buustu qabdan buna keessan dhugaa. Gara viidiyoo. Maaltu nama kolfisiisa amma. Isintu na kolfisiisa. Ani kolfine isintu na kolfisiisa la. An keessan jiru. Chiikota bara 2040. Asti, keren? Esa hada sana kau. Kau apa tu kau hari ni? Apa? Apa ni? Apa tu sini? Masa terus ini? Boni duduk. Mesti dolte. Anak putar shalim berat dah. Masa tadi? Mal kau nari. Mal kau. Mal kau dah? Sering mana kau? Onne kau mana nuga? Kot. Sedang ni. Nulle keessa baaneerra nulle kana keessa baaneerra gizee bara 2040 waggaan keenya deemeera nu dulloomneera jechaadha. Dhufanii algaarraa nu fuudhu boo. Jabbaashii fuutee tarraabdi immoo maarrabii dabarsaqee tiikte kiisii kiyyaallee hin argitu hin daffartu gurbaamu jiru. Faazar. Maalidha? Kaliya galgala maal taatanii dabarsaqee wajjin? Galgala maali? Raftee miti ati? Garuu gurraan nan naga. Maal dhageesse? Dabarsaqeen jettee tiyyiti. Dabasi? Inti? Urjatanya. Dabarsaqee qaayyaa'e. Maali kun daa'imni raftu daa'imni barana. Tawarrade ani. Sasalbisu dabarsaqeen warrade kakinoo iyyiteetti. Annaan galle maanni. Jechuun warri isiniif galu jiraachuu danda'a jedhumaan dhiyeesse malee yaa'u. Akkam jirtu viidiyoo kan warra si fuudhaa si jaaladhee bilbila keenaa kenni natti toltee warra naan jettaniif ulaagaalee warri koo lafa kaa'e guutuu yoo dandeessan ana fuudhuuf yaaluu dandeessu. Ulaagaan tokkoffaa saattolee 30, sangoota 30, raadoolii 30, eeffanoota 30, walumatti beelladoota 120. Ulaagaan lammaffaan re'ootaa fi hoolota walitti 150. Ulaagaa sadaffaan lukkuu 500. Ulaagaa arfaffaan beelladoota amma fiddan kanaaf nyaata isaanii guutuu fi bakka jireenyaa isaanii qopheessuu yoo dandeessan ana fuudhuuf yaalii gochuu dandeessu. Ulaagaaleen amma isinitti hime kun kennaa warra kootii yoo ta'u kan anatti hin jiraachisu immoo sirriitti itti yaadi. Dhageesse sirriitti itti yaadi. Bye bye. Abbaa manaa koo kara fuuldura yaaddoo guddaadhaan si eega. Silma kana qabanani mama finas ta mala irra amma lukkula mangyun qabu lukkula mayun qabu dirra amma alifu gabaabinu maxxani neerumu jechuun ma ibsa sarratti nu galeera. Dale me pili tokko chasken way milki ma qaddama do free takkatina kinite indute tay
Nama akkamiiti sun? Kana irra mi'a hoo jaarsakii. Way milki aduu hubatiin maaf dubbadha qoy ossa yoo horadha ossa abboo batana haadha manaa akka isiniif yaaddu garuu hin sardamiin bareeddu miti yeroo baay'ee waa kana jechuun dura sabaruun barbaachisaadha. Sabriin uumama hundarratti baay'ee barbaachisaadha. Namichi kun birrii 50 naa kenna. Gurba guyyaa irratti sun Ogaashi. What? Mi'a kana naa geessita? Meeqa naa kennitu? Yaali addeedhi 50 siin kaffala. Ishi nan geessu. Dafi chinaa geessa mi dafi. Dafi. Nama nan fuudhi kun mucaa maal ishiini? Eenaman? Namichi kun birrii 50 naa kenna. Fudhanii naadha kooman buna bita. 5 fudhanii daabboon bitadha. 10 immoo baankiirraan godhadha. 10 daftaran bitadha. Baka bushi baka. Shi. Godu kabadu kan. Mau birrii 50 walii galle ani kun dhugaati. Kabadu kan. Birrii 50 walii galle miti na. Maatti mucaan deemna kan. ምን ያለልብ ነው? Ana kagenzo si bandeza. Gasha oda. Man. Lafatti bularke lafa fuudhu. Maaltu? Enna birrii kudhan naa kennitan naa fakkii. Akkasii? Haa. Qabati bakka ishii kan. Kadhu guddadhu ishii. Heesha bitti. Waaqa koo galatoomii kaa. Isin yoomuu keessi keessan qulqulluu taanaan argitanii uumama feetaniin argattanii jechaadha. Gabaabinumaan uumama harii keessaa keessi keessan qulqulluu ta'uu qaba jechaadha. Yoo keessi keessan qulqulluu ta'ee uumama feetan argachuu hin dandeessu jechaadha. Siminto tana banati fuudhee manaan naa ga'u hin jiru. Biroo koome. Gootu kana shakkali be. Arana shakkala hojiidhaa dhabee argameeti kun. Kai bakka kanaasuma fagoo miti manni. Eeshi kaayinarra bakka fe'aa ta'u nan gaara. Hojiidhaa qophiidha. Bakka. Boota kana naa kaayi. Masangaa? Eeshi. Furru wal naan qata. Meeqa si kaffalu? 3,000 naa kaffali. Gamoonni nana ji'atti argadhu 3,000 taatu. Eeshi bakka yaana kana ciistee nyaachuu barbaade? Ciisita sanaadha nyaadha. Oye bakka si faffida. Natti faxxani kan. 3,000 naan jettee? Yoom inni akkasii moojii isaa malee yeroo galeeyyii. Jaalallee birriidhaaf si jaalate akkamitti beekta yeroo hundaa rakkina malee gaarummaa sitti naasa'u hojjechaan jira siin jedhu fidin hojjennaadha malee si harkaa fuudhuu barbaada malee ofiisaati kan isaa sitti agarsiisuu hin barbaadu kun immoo mana baankiiti bilookii godhe gaaffiif deebiin qaba. Bareedduudha garuu dhiirri maal jedha yeroo kana durba akkas birrii jaallatu durba akkasiin barbaadu jedha. Amma immoo gara dhiiraatti naannoftanii dhiirri birrii jaallatu dhiira akkasii. Jaalalli dhugaa jiraannaan maallaqni wayii miti. Jaalalli dhugaa jiraannaan maallaqni wayii miti. Yoo akka barbaaddan walitti gootan yoo akka barbaaddan walitti baastan mariidha yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu fakkeenyaaf jira dubartoonni tokko ala teessanii ijoollee biyya jiranii wal bartanii erga wal bartanii booda yeroo wal bartanuu baay'ee walitti dhufeenya dhufaa jaalala dhufaa wanta akkanaa yeroo dhufu namichi sanatti amanuudha. Nama sanatti akka waan dur beektanutti akka waan ijaan argitanii beektanutti nama sanatti amantanii ofitti hin kennina. Nama akkasitti amantanii ofitti kennitanii namoonni gariin immoo maallaqa erganii mana ijaarsi yookaan akkas godhii ijoolleen danuun akkas godhamanii nyaatamaa jiran. Achi deemtanii biyya alabaa deemtanii hundoo keessan coccobsisanii hojjettanii maatii keessaniyyuu osoo hin taane jaalalleedhaaf waan akkasii jettanii hin cinqamina. Dhugaa isaan isinitti hima yoo asitti wal beektanii deemtan yoo dhuftanii wal bira jiraattanii yoo mana ta'e wajjin ijaarrachuu hin taane isayyuu yoo itti amantan yoo maatii isa sirriitti bartan malee kan ijaan argaa isaan beeknetti maallaqa yaastanii booda akkasin miidhamee an akkasin ta'ee waan kana irratti qaqqabee ijoolleen jettanu of eeggadhaa yoo akkam jaalala jaallattanii jettaniyyuu karaa kanaan baasinaa isinitti hafu. Yoo mana ta'e maatii keessanitti ergaa isiniif ijaarsisanuu yoo lafa bituu ta'e maatii keessanitti ergaa yoo akkas hin taane immoo
nyaatamtu jechaadha. Ijoolleen baay'een gara biyya Arabaa yeroo deeman hin hojjetu maallaqa sana walitti hin qaban. Uumamaan taanee asitti tokko goomsa yookaan immoo asii qabatanii yookaan lafa kaawwatanii deemtu. Dhiira hanga gaafa geesse ni kaasiidhe hanga gaafa halaalaan ni kaasiidhatutti dhiira hin amaninaa. Inni namni dhugaan si jaallate yoo akkam taate akkati miidhamtu hin barbaadu fedhii keessiif guutuuf yaada jechaadha. Namni akkas immoo siif hin yaadne yookaan namni maallaqaaf jecha sitti dhiyaate silumaa wanta akkasii si gaafata. Wama adda addaa siin hin mari'atu fedhii isaaf godha. Yoo immoo maallaqaan kennu jettee si dhiisee deema jechaadha. Kanaaf maallaqaan nama ofitti hin butinaa. Haasaan isinitti dheeressee dhiibama isiniin jala. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi. Qoricha kana ganamaa fi galgala yoo jaarsaaf jaartiin fudhatan jaalala ajaa'ibaatu gidduutti argama. Kanaan dura wal jibban sadarkaa wal ajjeesuu gahan sadarkaa wal mararfatu lubbuu waliif kennuu gahu. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Jaarsaaf jaartii tokkotu wal jibban jechuun jibbee irratti janajjanee gara biraa irratti fuuchuudhaaf isheedhaan mari'atee akkas jedhaaniin jaartii kiyya dhiifama naaf godhi. Ati haadha ilmaan kiyyaati. Garuu haa ta'u malee yaada dhumaa murteeffadheetiin jira. Sunis irratti fuudhee si gaddisuudha jedhaan. Hedduudhaan galuun qabaafanii fakkeenyaaf dhiirri inni afur fuudhuu fi waan jibbeef miti. Dubartoota keessaa saayikooloojii uumama ta'etu uumama isinii galee uumama xiqqoo wayitu uumama. Maaliif jaarsi yoo isin jibbee yoo nu jibbee nurratti fuudha jettan namni baay'ee ijoollee mararfatu jira. Nama akkasii namarratti fuudha jecha malee jibbaadhaaf miti. Akka kootti gara kootiin. Hirrifattee gaggabdee kufti. Sana booda bakfattee akkas jettiin maalas godhe maalas itti balleesse maamna irratti fuuta jettiin innis kana nan gaafatin yaada murtoo jalqabaa kaasee dhumarra gahedha jedhaan. Haa ta'u garuu boodarraa akkas jedhaan maatii keetti hin himin ofii keetiis ofii kooti fedhee kootiiniin yaada kanatti gali jedhiitii maatii kan kee amansiisi akka mistirii kana hammeenya kan koo maatii keetti hin himne adaraa jedhaanii. Sana booda lakki kunumaan ta'u tasumayyuu ana kanarratti siif waliin galu jechuun maatii kan kootti himuu qabda. Dhaqiitii waan balleessi dogoggora kan koo hanqina rakkina kan koo maatii kan kootti himi na gadhiisi jettiin. Inni hanqina ishee rakkina ishee waan hin qabneef waan hin beekneef waan itti himee amansiisu dubbatu dhabee waan jiruuf lakki hawaa tokko iyyuu ittiin jedhee kadhachuufi sossobuu eegala. Isheen yaada herraa golabaa akkas jettiin. Yaa jaarsa kiyya ansii fanayyam akka ati jette siifan ta'a. Garuu torban tokko waan ansii jedhe dirqama gootettiin. Dirqama kana xumurraan anis fedhii kootiinin jaarsa kootiin adda ba'e jedheen maatii kan kootti himee amansiisa jettiin. Tole jaartii koo waama barbaaddeyyuu na ajajadhu akkas taatu jedhaaniin. Isheenis ganama siree kan koorraa baattee na buusta galgala siree kan koorraa baattee na keessaa jettiin. Itti ulfaatus yaada ammaa raacii waan hin qabneef tole haa ta'u jedhee fudhata. Haa ta'u garuu ganamni geenyaan sireerraa buusuun gahe dirqama dhaqee dugdatti baatee buuse itti ulfaatte akka ajaa'ibaatti dadhabe. Galgalli gaafa gahus baatee sireerra kaa'uu irratti itti ulfaatte. Amma guyyaa 2 akka ajaa'ibaa kanatti dadhabaa if jibbaa yaada kana yooman xumura jechaa hojii kana eegale. Gaafa torban gahutti salphatte. Jaalalli gidduu ajaa'ibatti adeemaa dhufe. Ati kanaan dura gaafan jalqaba si baadhuu natti ulfaatte. Amma immoo baay'ee isaa natti salphatte. Guyyaan torban kun dhumuu isaatti baay'een gadda. Osoo guyyaan kun nuuf dheeratee jedhaanii. Haa ta'u garuu isheen guyyaa torban kana booda akka isheen gadhiifamtu akka gara biraa irratti fuudhu waan hamoo of amansiifteef yaada dhumaarra geessee ofin ajjeessa torban kana finnaan jaarsa kan koodhamnaan jettee murteeffattee dhoksitee jirti. Inni garuu jaartii isaa ishee dhumaa macarrashaa irratti fuudhamuu kaatu kana bira deemee yaada kan koo jijjiireera. An jaartii kan koo haadha ilmaan kan kootii dursituu jalqaba kan kootii dhiisee tasumayyuu si fuudhuu hin danda'u jedhee kan silaa guyyaa qaxaroo fuudhaa qabatan isheetti himee haaree wal jibbanii gara jaartii isaa lammaffaatti yeroo deebi'u of rarraastee of ajjeestee jirti. Nama gaddisiisa. Yoo sitti tole sheerdiyuu koppiliingi gochuun gurra baay'ee dhaggeeffachiisa. Galatooma. Ana sirratti wanti aan galle akkam baay'ee cimaadha.
maaliif akka isiniif galetti fudhadhan isiniin jedha. Viidiyoon alaaf qabadee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsiiradhe yaada yaa'u wal baachuu dhagaa bona yaa'u jaalala kan fidu duddatti wal baatanii wadi qabdan wal baadhaa. Amma viidiyoo kabiraatii walitti deemutti Orooshaw bye.